warra Dubai amma dhume warra Dubai. No warra Dubai. Isin jaalatti jechuudha. Gaafa kana jennu immoo warra dhiirota anatu isin hammata dhiirota. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota WebTube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Fayyaa akka taatan abdii guddaa qabna jechuudha. Egaati hedduu takka isinirraa turree jirra. Hangam geenye video gadin isin torbee tokko jechuudha. Guyyoota torbaaf walitti aansuudhaan video gadi isin dhiifne jechuudha. Waan isinirraa nu balleesse waan isinirraa nu tursiise hundasaayyuu kan isinitti himnu ta'a jechuudha. Amma egaa akkuma baratamee akkuma beektanii addan jirru qashtii dabalannee jirra. Nama lama taanee jirra. Yeroon booda immoo daa'ima كنت برباه إنما سدي كابنة إيه ما أنت ودي ديمي إيكا كنافي سدي ثاني أفرشن مال ثاني باي الناس اللي يسنجد جودا يسدورا مي كتيبة باي يسجرا عرمني تربية وقوتو حاسين بينه عم كاميرا فندرة بيجنان نديدو جرا نجون نجايسي ناجتنا كفو إذا كنا راكب سانجر ودا تجير شكونا كفو دي أسيك جنا كان ما قال شاقة إيو جاب إنو إيساني كوبل هذا بيجينا ترتي هاي مين أجي قافت دوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa jirtanii nagaa jirra bakkuma jirtanitti nagaa nu ta'a isin jecha kabajamtoota hordoftoota keenya fagaadha akka nu cinaa dhaabbattanii akka nu jajjabeessanii yaadni isin kennitan akkuma amma nu wajjin jiruun akka itti fufuu isin jenna. Yeroo gabaabduu kana keessatti hordoftoota baay'ee horannee jirra. Hordofuu keessanii fi jajjabeessuu keessanii guddaa galatooma jenna. Asumaan dammoo hayyee egaati nu faana ta'uu keessanii fi hedduu takka gammadee jirti normaalii nuti lamaan keenya walitti dhufnee erga hojjechuu eegalleerraa viiyuun keenya hedduu takka dabalee jira. Nu bira jirtan koomentii gaggaariidhaan yaada gaggaarii nu kaasaa nu jajjabeessitanii duuka dhaabattanii gammachuuma kanatu irra caaleeti dubbachuu dadhabdee afaan oliidha jechuudha. Ezaw no akkasuma mire sanaa fi sada darbee immoo akka beeytan akka nutis beeynu sanaa miti najuuni intala laaftuudha. Akka silaatii badhee ilaalaa turre san akka eenyu maqaan isii yaa ta'e eenyudha ishee kan bunee akka yeroo bunee biratti argitan arraba jabaachuu akkas ulfaattu san miti amma wayii amalli ishee laafaadha. Kanaafi xiqqoo haasaa irratti illee jechuudha. Lula kana irratti xiqqoo argatti malee haasaa toora qabsiistee haasaa irratti noosiinii sodaatti. Isaan ala moor yeroo keessa immoo sirriimatti walumaan taanee barsiisna. Akkasii mire sirriitti fiddame gaafa biraa qabaan hin danda'u. Kaameraan fuuldura keenyaa jechuudha. Yeroon booda amma garuu leenjisuu jira jechuudha. Babbareechinee tolchinee akka itti odeessan akka itti haasa'an akka maatii ofiitti rakkoo himatan gammachuu himatan waan jiru itti himatan toora qabsiisnee barsiifnaa jechuudha. Akkana moo akkana miti mijetti? Sirrii mi? Akkan. Kanaafi kanumaafi galatoomaa isiniin jenna nu wajjin taatanii yaadota gaggaarii akka nu jajjabaannu akka dubatti nafnee keessatti ijoolleen keenya biyya ormaallee jirtan biyya keessallee jirtanii hamilee isin nuuf kennitan jajjabinna nuuf ta'a jedhee yaada. Illaa yeroo muraasa kana keessatti dammoo akkanatti nuti naftan jedheen eegulee keessattuu ana waliin anafaa waan naarrafsitanii itti gara suuraa fageessii waan jettanii natti fakkaatee garuu gaafa kana argu ilmi namaa misirraa amala bilqaburraa xiqqoo yana adada nama wajjin jireenya jammaru eegalu sirrataa deemu. Na kana waan ta'eef anillee as baddiisan ta'ee yommuu osoo hin taane akkuma beektanidha hiriyyaa dhangaasiin fidhan
waan godhamu qabu godhe jedhee yaada garuu ittiin hin boonu ammallee kanaan dhiifa bangaafadha. Kanuma dammoo warri kana dhiini kanallee gara keessaa irratti qabdan ofii na godhaatiin jedha. Egaa jajjabinni keessan wajjin haasiruu hin jedha. Dhufaana taasisin jenna jechuun haasaan na fudhatee deeme yeruma keessa ture wanti hanga har'aa akka isinirraa turu godhee wanti hanga har'aatti isinirraa nu tursiisee maalidha inni guddaanii isinitti fakkaatee egaa completely video akka nu raamne dhoorkamne jechuudha. Sababni maalidha? Sababnis osoo wanti kun bakka hin gahin osoo sirni kun bakka sirna jedhanii bakka xumuran san hin gahin osoo isinuu dhaabbata wahii hin godhatiin wanni viidiyoo waraabdanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiiftaniif maa'inni yoom bakka geettanii yoom bakka yaaddan san bakka maara inni bicha yaada gurguddaa kaasanii isaan illee sirriidha ta'uu qabu. Mubarak ni maalti maal jetta? Ayyee maqaa guutuun laamte akka ulfaata akka yaada lubbi. Ashii kun ችግር የለም sirni waan hin dhumanneef amma mubee jechuun haa ta'u danda'e onnee koo. Maalidha isinitti fakkaate akkuma najuun kaastee maano akkuma najaat kaastee uumaa hin asu eenyutu eenyu gadi walirra deemna sichi. Waayee inni dorgona. Argitee kolfaate najaat. In guddata maqaan arraba. Xilaacha ifaa. Arraba irratti ulfaata. Egaati akkuma najuun jette jechuudha. Akkasiin ta'u. Nama mishaa akkuma isin beektanii sirni kanan jedhu Oromoon tana qabdu Arsiin kana qabu Oromoora dabree sirna keessan uffadhaa yoom dhoksaan fixanii shamara buttanii jirtan buttaa miti kanatti dubbachaa jiru dhuftan mana namaa anis ajisanii dhaladhe malee achitti hin guddanne atuu biyyaa haaraa biyyimmoo akka jirtu jirti waan jiru sana bareechitee beektaa maal gochaa dhayxanii mana ariitanii baastanii isin bareechitanii beektu viidiyoo ishee gubbaarratti argitanii jirtanii isii manaa gadi baatu fiineeti ani beeku an onni akkamii keessa akka turre haala akkamii keessa akka turre ifa manaa goote ni garuu fi goone ammallee moo isaan yoo sii godhan isaa yoo dhiifa manaa goota maatiin kiyya yoo dhiifama sii godhan sii godhuu mala. Ayyee dhageessanii jirtu. Egaa kanaaf jechuudha yoo maatiin kiyya dhiifama sii godhe malee an dhiifama siin godhu jechaa jirti. Isin immoo akka dhiifama naa gootan abdii guddaan qaba jechuudha. Wanti nuti hojjenne sun guutuun isaa sirriidha yaada jedhu qabu. Badii hojjetee turte sa'aatii sanatti gara duubaallee deebi'uu barbaadee otoo hin taane dhimma santu wal qabatee dhufeeti. Haala xiqqoo chaalenjii nu godhee guyyoota torban kanaaf akka nuti even viidiyoo maas waraabnee waan keessa jiru waraabnee akka isin biraan geenyu kan nu taasise jechuudha. Maal gochuudha jedhamne sitti akka dhugannaa sin dadhabe. Of danda'e jechuun of danda'e ulfaata. Akkasuma asii hirka dhabe. Ulfaata. Mana koo baay'ee. Gamee akka taatee beekta. Inni ulfaata wallee. Isa akkana dhaabadhu akkanumas godhe. Lafatti fe'anii. Fatoo kaasaarta? Tolasa. Kaameraamaaniin keenyaalee dadhabee qaaqadhiisee akkana namatti taasaa. Si ari'aa ofirraa si ari'a. Hidde. Yeroo isaan tuqin. Naqqaa guddaa argitu. Isaan tuqin. Kana olii naasaawe. Waraabaa jirta. Aduu itti ulfaatu. Duudatti cime. Hayyee. Egaa itti fufi. Dhuftanii jirtanii intala san mana sanii ariitanii baaftanii jirtanii odoo akka namaatu ariitanii meeshaan nuti harkatti baannee jirru sun meeshaan nuti guyyaa sana harkaa qabnu sun qoncoo Oromoo maal jedhama akkasii maqaa isaa beektaa? Gajaraa. Bakka jiru bakka waan akkasii wayiiti kan harkatti qabatee ture osheenii ani illee immoo ulee dheeraa wayii harka qabadhee ture hojjaan anuma tara uleen isa qofaayyuu miti ka Kagajin kakak jiran. Betul, ini mah.
Kaachiti dhaqee dheessantu shookda godhee jechuudha. Aggootaa በጣም በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የገባው ምናምን ነገር ማለት ነው። እንተሊቱን ከበጃን ነብረ ዱፍቴ yoo kabajannatti ergatan maali yoo hin barbaade ta'e inni akka mucaa amma akka ijoollee amma maaliif hin ta'u sababni isii butuuf sababni butanii fuudhanii deemanii sababni isaan qorrara bulchaniif maali kun tuffii jedhee zarraaf akaakii zarraaf jedhee bakka ingeerre bakka intalli gariin qabdu intalli sanyiin qabdu intalli tuni gosa qabdi intala abbaa beekanii intala balbala beekanii intala haadha abbaanuu intala filatamte sanyiif waa baay'ee jedhee kaleessa kadhaa meeqa booda jechuun nuti kaayisi wajjin jireenya wayii eegallee jirra real life dha akkuma beektan kan nuti hojjennu akkasii mire jireenyuma dhugaa keenya waanuma sirrii isa nu bira jiru kan nuti yeroo baay'ee isin biraan geenyu yeroo hedduu kan nuti isinitti agarsiisnu waanuma qabnu isuma sirriidha jechuu kijiba waan hin qabne maal hin qabne waan as makaa achi makaa as qabee achi qabee waan hin qabne waanuma sirrii nu keessa jiru nu bira jiru kan nuti isinitti agarsiisnu isa sana immoo isinirraa hambifachuu hin barbaanne faayitii meeqa booda jechuu faayitii meeqa booda lola meeqa booda jaarsummaan kuniyyuu tun xumuramini jaarsummaa bira jidduutti eegallee dubbii tana firraa xumurree hayyamanu godhanii haya viidiyoo waraabadhaa jedhan akkasii mire akkasii fikirii nama warqii qashtii baadiyaa warqee wallahi ilaalame bakka kanaan tokko mijatti daa'imti jiitu akkuma argite kan hin jiru jedhanii kanatti riziqattooni kan hin jiru ilakki kanaan hin ta'u kana kun carqii waltu qeemmaas biratti malee anaafati walitti hin kaloof yeroo multu jedhaniifati. Kanadha wanti isinirraa nu balleessee wanti isinirraa akka turru nu godhe jechuudha. Xayyaari dhufe. Indeema. Isirraan hin taraadha. Isirraan hin tara. Hin tarai. Xayyaarri hin taraase. Maaliif hin taru? Baadiyyaa. Ana baadiyyaan dhufure xiyyaarri. Jiqqori. Kijiba eegale. Mootiin huf goota. Si keessa. Si jalaa bara. Si keessa hin dhaabatu. Oduu. Kana jechuudha ka wanti isinirraa nu balleesse odoo isinirraa baduu baannee baay'ee mata kunitti tola waan isin ajaa'ibu yeroo gabaabduu keessatti nu duukaa buutanii nu hordoftanii jaalala ajaa'iboo nutti agarsiistan way akka isinitti namni jaalatte immoo warri musliimaa maashaa Allahan jechuudha warri amantaa biraa hordoftanii Oromoonni biroo jajjaboonni warri nuti jaallannu warri Maccaa warri Tuulamaadhaa warri warri walloodha warri maal akkam jennee kam waamne kamiin dhiifnaa jechuudha sirriitti dhaamire warri Jimmaadha guutuu keessan jechuudha bakka Oromoo kana utuu kutaadhaan waamuu baadhinetti tola guutuun Oromoodha jechuudha jaalala addaa isinitti agarsiiftanii hedduu akka galatoomaa isin keessuma dhugaa dubbachuudhaaf hin jaalattaa maatii keenya kan. Mee akkamitti isaan jaalatta? Abbaan kiyya jechuu duraan. Akkamitti na jaalattaa ramaan jedha. Baay'ee. Yaa akkanatti dhaayifan. Akkamitti hin jaaladha. Baay'ee meeticha agarsiisne hundi baay'eedha isaan nama biyyoota garaagaraa irra jiranii. Warri biyyaallee warri biyya keessallee jirtan isin hundaa. Mee tokko tokko naan madhume. Tokko tokko namni dandeenye. Warra Dubaay yaa madhume warra Dubaay. No warra Dubaay. Isin jaalatti jechuudha. Gaafa kana jennu immoo warra dhiirota anatu isin hammataa dhiirota jechuudha. Amma isin shamara qofa hammataa jirti jechuudha. Das yaaloo ay xafaam ka gammadeen dhabamu maali. Isi bakka rakkoon qabu. Achiin kara fullee dhabamu jechuudha tolee gammadee. Kasiin tiree. Isi maara rakkoon qabu. Rakkina keessaa sin baasin jechuuf abaas. Mara ho'ame. Ceeti. Waaqa mana madhee. Uskut. Maal taati daa'imti? Isi hundaa kun akkana. Shamarran jedhi kunoo shamarran. Shamarranii isin hundaa Oromoo guutuu. Ciao. Ammaanuu qanaati jammare. Ayyi kanaafi asumaan immoo ani immoo yaada qabu. Itti xumuri kaasa kan. Xumuri hundi isaanii amma warra Dubaay ammatti jirta mee warra Saudi ammatti. Warra Saudi illee egaa yaa'u kana isin agarsiisu. Naa itti agarsiisi. Isi amma. Lakkii warra Dubaay ammatti warra Saudi moo abeen dabbara. Isin jaaladha isinillee. Warra Sudaan illee mee Sudaan. Bakka hundaa wallahi bakka hundaa walumaa galti. Bakka warra Sudaanii anatu isin ammata. Namatti natti deema. Please yaa naati. Kanatti ana abbaan kiyya waan na barsiiseef akkanatti. Bakka iddoo garaagaraa warri jirtan hundi keessaniyyuu. Hundaa isin jaallannaa eegaa dammoo asumaanuu dammoo warri osoo subscribe hin godhin
video keenya daawwachaa jirtan hedduutu jira isin argaa jirra. Haram no yoo video subscribe ሳይደረግ አይታይምና እዩት ጠቅጎዱም ስንት እንፋክኒ አስደቢያ ደሞ ጠቅልልል ጀትሰሪለ ጠቅጎዳ ማቲኑ ተአ ወንቶታ ሐራ እና አሱማኑ ደሞ ዩቲዩብ kiyyelle subscribe godhu hundagatina ምትረ ማለቹ ከሮ ጅቻሮ ኤሉት እሺ ነቹ amma YouTube kiyyaan ፍራንኪ ጎዳ ኢሳ ጋፋ ወንቶኒ ሲሰራአኒ ጋፋ ጅሬኛ ከነ ኤገሌ ፍራንኪ ጎዱት ጅራ ቪዲዮ አዳዳኒ ኮባቲ ሲወራቡት ጅራ ወር ከሸመረን ፈየደን ከነ ወር ኢራቲ በቃ እንደም ምሻም ከሸመረን ፈየደን ቪዲዮ ሲወራቡ ጅራቱ እንዳዋንቴ ዋን ሸመረ ፈየዱ የቹ ዋን ሸመረን ፈየዱ እንቶተ ራበረተን ወር ሸመራ isini fora bu'aan danda'u YouTube kiyyelle subscribe godhuun dagatina yeroo dhiyoo keessatti akka anallee kuma dhibba nagalchitan kuma dhibba ayya kanaaf subscribe godhaafi na YouTube no na jaat kanke maali maqaan isaa yambeetu ma kibdaat isaanun beekallaan yeroo dhiyoo kana keessatti jechuudha war ሊሞላ ነው ዶክተር ሊሆነኝ ከከፈተች ማለት ነው በጣም ያው ቪዲዮዋን እንቀምኔ ሀገ ከና ዩዴሙን ኪያ ሄዱስ ነት ገመደ ጅራው ሪማቲና ታታን ሲንጋለዳ አይ ሊንኪ ዩቲዩብ ነጆዳ ሊንኪ ዩቲዩብ ወቢ ዮካልሞ ካልማ ከኝ ስለሽኒ ካ ነምነቱል ፋታ ጅራ አመደ ገሬ ለማወይት ዋወልት ዱፈት ፈካታ ጅራ ኤጋለፍ ነው በቃ ኤጋል ሲሌን አቺ ባቴርቲ ያኒሳና ዴምባ kana booda garagaratti faayit gochuu deemnaa jechuu nuti amma akkasilleen goonu diraamaa adda addaas ni hojjanna bashannansiisoodha kan jennu barsiisoodha kan jennu toppikiiwwan adda addaa filannee isiniif hojjanna kontentii kana qofa irratti fookasiin goonu laayifiin yookaan jireenyi keenya dhugaa akkuma jirutti ta'ee sara darbinee immoo qashti isinii hojjanna jechuudha sara darbinee viidiyoowwan diraamaawwan gaggaariin hojjanna qabiyyee gaggaarii አሰው ለቀም ራሳሱ ማልከነ ለኪ ቆይዶ ደሰሪኮ ማልከነ መጀለ እንዲጥፍ ይደኒ አረበና ማንጀላጣ አበት አቲኩሎ ቢዮ እንደ ዩቲዩብን ከንጌቲን ቃይጣ ታቂሽ ኪጂ በቃ ኪጂ ኦፊስ ከናይቴን አለኝ ይብራ ደማ አግራዳለት ይገርም ዳበዱበት kanaaf egaa yeroo gabaabduu keessatti hojiiwwan bashannansiisoo bareedoo ta'an baay'ee isaanii isinii qabannee dhufna garuu maaltu eegama isinitti fakkaate isti wabitiub jechuudha maqaan isin biroo maalitu isi በቃ ዝም ብሎ ማለት ነው ስንት ይግባ 100 ሺህ ይግባ እስቲ ምን ሰብስክራይብ ጎዳቱ ማ ሼር ኮሜንት ላይክ ጎዳቲ ነም ብራኑ ገጋቲ ምንም አመቱ በቃ በቃ ካንት ከተልሽ አረ ማሎ አረ ዲሲ በቃ ዲሲ በእናታችሁ ማለት ምን ይወክራ ብናስለምናቸው ጅንቢ ፈደኒ ሲንከረዳችሁ ለማሎ ሰብስክራይብ ጎዳ ነው ማሎ ዋኑ መቀበደንራ ዋረብ ሲኒከንራ ሰብስክራይብ ነው ጎዳ ይቆመን ከረዱሬ ካው ኦልጋ ይደ ረብና መከዳዳን ጀነ ማሎ ሰብስክራይብ ነው ለመከዳዳን ጀነ ካላፊ ሰብስክራይብ ነው ጎቹ እንደገቲናዳ ባይቶ ኩሲንጃለና ባይዬ ሲንከበኝና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ባይ ሲንገዱ